Ibrahim jireenyi makan akam raaytame. Jireenyi mankun. Aye. Sadaqanya kama wulu miskin. Sadaqah san ne arkatan arkani biya. Aisha da ba. Fatar argacha. Aye. Ada argacha. Oromo ojira jirtulle sakana pokongko dogga juga terasi nyat samne nyanne. Aye. Manafu mitra nawar rolle gokesa ji. Midhaan nama geessaa jirtanii. Oromoon gizee dalagaa san gizee nyaatte waa'ee isin jette isin lolti. Aye. Nagaa osoo akkasiin nu kabajjee waliin nyaannu yemanis nu kabajjee. Aye. Asiyyuu hin gallu garuu yemanis akka saree nu goote nu gadi darbaa uleedhaan nu dhahaa. Aye. Sababa keenya mana haarisatti godhanii. Aye. Kanaafuu rakkoo baay'ee irra jirra jedhaan akka mataa kiyyaatti. Amma rakkoo gurguddoo jiraachuu yeman tana keessa. Eegaa dhuftee maal fa'aa agartee yeman tana keessatti? Eegaa dhufe takka gaara deemee. Aye. Qabamee gad deemee. Aye. Achi algaariin ture. Akkana kana gamalaa jira. Algaariin na dhukkubee gad deemee. Aye. Barandatti konkoo dhabee konkoodhaan miidhamaa jira. Daabariin si nyaayyu. Eessatti? Barandatti. Aye. Kanaafuu ijoollee Oromooti fi namichi amaaraa tokko na gargaaranii konkoo naa fidanii. Aye. Alhamdulillah galata qaaliqaa. Aye. Amman fayyee hojiirra hin jiru garuu ammallee farcamarra jira. Amma jimaa haleelutti jiru. Okay, aye. Warra eessaati Ibraahimati? Warra Baalee. Baalee. Baalee Roobe. Baalee Roobe. Aanaa Gindaamis. Aanaa Barbaree. Oromoo ammaan tana biyyaa kaatee dhufu jirtu moo laamsamaa laamsamee? Akkan dhufnee fayyadudha. Oromoo amma warra ganda keessanii yoo hin dhufin jetteen inni dalagatee faayidaa ka jiru hin dhufin naan jaas hin jaan. Kanarratti yaada qabaa. Aye. Sika achi jirutu narra jira. Hojjetee lafaa qaba osoo dhibballee taate hanqamsiina takka waan hin dalaginiif waggaa guutuu kana siidaamaa jedha. Okay, aye. Warra achi jiru akka hin dhufne timiga asumaan. Warri achi jirtan akka hin dhufne achumatti biyya keessanitti boonaa garatti kuufaa firii dhibba dalaguu wayya asitti kuma dalagurra jechuudha. Amma warri biyya jiru gidee as dhufee beektee suuraa kaameraadhaan kee Oromoon achi tujjaaraa jaanii eegan garuu nuti akkanatti nyaata malee akkana farsaara bulan akkasii. Kuni soba uffata bu'anii yookaan masqalirraa fuudhanii of tottolchanii jawaala taate sadaqaadhaan bitatanii of erganii uummata as keessaa jiran malee waan takka hin jiru jedha. As keessa. Ato Oromoo nyaachilim? Afaan dhukkubaa. Afaan isi dhukkuba? Maaltu kanas godhe? Kamaali? Dhukkuba? Yaa maaltu si godhe akkana maalirraa kan ka'e? Rabbi eega gaarri deemtee kana taate moo? Asumatti? Yaada isaa si ibsa. Aye. Nuti miskiina waan taaneef manatti waan nyaachisanii. Aye. Kanaafuu nyaata alatti nutti gadi kennanii osoo nyaataa gara mataa makaanii deemu michiin dhooftee afaan mataa isaanii kiyyamu. Osoo deddeemuu jechuudha bakka biraa. Kana dhibee isaa osoo deddeemee nyaatu jechuudha. Taa'ee nyaatu kan biraa barbaadudha. Eegaa. Kanaafuu kanarratti michiin dhooftee afaan madaa'ee dubbachuu dandeenya. Okay. Maqaa keenyi sin jaan? Asaffaa. Asaffaa warra isaati? Eessa? Kamisee. Kamisee. Walloo Kamisee. Walloo Kamisee. Okay, atoo. Maqaa keenyi sin jaan? Dubbadhu gaa? Dubbadhu. Oromoon akka Oromoon si agartee amma fakkeenyaaf Oromoo warra biyyaa kee dhufu jiru jiraas keessa achumaanuu warra ganda keetillee akka si argee si dhufu. Rakkoomsa akkasii jirtu ammatti? Aywa. Rakkoota kana agaree as keessatti biyya tana keessatti? Balloo jirta? Wanni kun tiiktookii dalagaa jirra. Awoo rahaa jirta moo akkami biyya tana keessatti? Ani kunoo jimaa biyya ergadee niin gamaa bulan isaa makiinaa dalagata biyyaa baane.
سودي مناباني قربت سودي يعني التاني يمن في مناباني ايه يمن أرضي يمن في أرضي دبان جيزو تابدا خنيا تو قبضة جرا سكرا خنيا قبضة جرا ايه قاد سنا قرو منا جرا تيو جبلة جنو خاسن أسجلا خانون جم منا مشارة موتمرة بولا ايه منا موتما جلا بولا namni abbaa dhuunfaan tulleetu kan hunda keessaafu dhaamsa oromoo wanni handaamu jireenyi yaman akka waan hin jirretti ilaalamaa jechuudha. Akka waan jireenya bakka ilmi namaa jiraatutti hin jirredha jechuudha. Jiraatutti hin jirretti ilaalamaa jechuudha. Akka mataa keessatti sareen Itoophiyaa kan caaltu. Saree biyya namaatu kabajaa nurra qaba. Saree kabajaa nurra qaba. Sanyii furtuu kabajaa qabnu Oromoon garuu biyya bateenyaan tollaa. Gaaddiin biyya teenya wayyaa waadamnillee bakkeenyillee ammaati biyya galuudhaaf sajja hawwii ni qabdaa? Ani biyya xiyyaa arguudhaaf hawwii guddaan qaba. Hawwii guddaan qaba. Hawwii guddaa. Duba amma biyya eega galuudhaaf sajjilamtee jirtaati? Ani soomana dura jaalama soomana as jaafitee hin jira. Uummanni nu galchuu dideetu nu as taa'u jira. Bakka waan keessa jiru hin beeknu ummanta. Uummanni kun akkami uffata fa'aa isin inni kana yoo inni sun? Uffata nu kanan saadimni nu biraa guura. Kofoo nu biraa fuudhan, shaantaa nu biraa fuudhan, bakka kan nu qabnu, mana hin qabnu, mala hin qabnu. Nyaata fa'aa namaan kanan yoo inni? Guyyaa takka buskuta takka namaa kana guyyaa tokko sanuu rabbiitti beekaa sireechi waan takka nagaree miidhama keenya gabbaafti Oromoon achi keessa jirtullee hin gabbaafti. Nama fayyaa waliin gallee garuu Oromoon deema akka hundatti waliin galtu gad darbiti sa'aatiin wanni keenyan gabbaasanii bakka kabajaa hin qabnu Oromoon bakka hundee kabajaa hin qabnu. Wal kabajuun hin jirtu jechuudha. Wal kabajuun hin jirtu akka wanti. Nama miidhamaa dhufee fakkeenyaaf achi keessa Oromoo achi keessa jireetu gabbaasa? Nama achi keessa jirutu nurraa bahee jee gabbaasa. Alatti? Silaa namni afaan walii beekuun wal kabajee mana kana guddaadha qabanii ol baasanii wanni gulliin jeniin sireen ciibsan namni miilaadhaa isaanii gaara deemee uummanni baangaree cabse gaddeebee barandaa bulaa jira qabbantii za'aatiin tun qabbana qabbanti tun dhibee addaatti dhibee takka qabbanni dhibee addaatti saniifuu bakka amman ta'e waan keessa jiru hin qabnu Oromoon karaa Oromoo yaman kufaatii keessa jirti kufaatii keessa jirti. Saakanaati jechuudha. Taansoo yaa gabaabaan kan. Atoo biliseenyi sin jaan? Ani Musaa Usmaanin jedha. Warra eessaati? Warra Wallaggaati. Wallaggaa? Okay, biyya tara eessatti akkana taate miilaaf? Ani miilaaf karaa haxaabirraa karaa alsaabitirratti nakkatte. Alsaabitirratti? Osoo gaara deemu jirtu jechuudha? Gaara deemu jiru nakkatte. Maa eenyu tokko si godhe? Askara suudii tokko na godhe. Laalani waan takka hin baanne kan warri shammaa baatee deemu dura jira. Ta'u karaa nama deema. Warra shammaa baatu san qabee dhufeeti ana na qabe. Ati gaffaara jara kanaatiin naan jedhe. Lakkii bu'anii gaffaara jara kanaatiin jedhe. Ati gaffaara amani naan jedhe. Maaltu baje? Na tumee. Masaraara akkas ana na ciibsee masaraara na ciibsee nama afur taa'anii masaraara sana irra ba'a. Askariin. Amanii jedhe ani nama hundi yoo na ajjeessan malee shahaadamman gadannaan. Kana booda gaafa kanaan darbu ammas laal dhagaa fuudhee dhagaa askiree tokko miila na qaba tokko mataa na qaba tokko dhagaa na irratti dhagaa bakka sadii na dhaan amma kaan fayyee kanatti naa fayyadu. Eeyyafaa islaame? Tokko asirra na dhaan tokko rakaarra na dhaan sadaffaa asirra na dhaan. Kana ta'ee ammas amanuu gundedu simaawwanni fuunyoo fuudhanii miilaa fi miila na hidhanii mukarratti gadi na rarraase sa'aatii jaha. Sirarraasan jechuudha? Wallaahi sa'aatii jaha gadi na rarraase. Sa'aatii jaha sana rarraasanii rooba tokko dhufe. Roobni sun dhiigni asiin gadi narra yaa'a. Roobni asiin gadi narra yaa'a. Nafsii kee guutuun ajaa'ee achuma na bushanii ganama san fuudhanii maheedhaa akka na geessan. Maheedhaa keessa guyyaa lama fuudhee mana hidhaa waa deema. Achi fuudhanii haxaabitti dhugatan. Haxaabitti waan hojjeteen qabu saantima borsaa keessaan qabu. Saantima biyyarra ergisiifadheeti haxaabitti yaalamaa ture.
hatta birra miilli kee kun miidhamee jira kuma lama citaa saadaa dhatu malee ta'uudhaan jedhan saadaa dhaqee saadaatti torban lamaaf yaalame amma saadaa irraas dhufe saadaa irraas gad dhuftee jechuudha amma duba uummanni asii kun furmaata dawaa mana hawaasa kanatti hin jiranii ani dawaa isaanii dhufee naadii kan obbaan jedhaqe kaleessaa kana naadii kan nyaati hin jiru bakkeen ciisu hin jiru koo bakkee kana keessa ciifna kunooti bakka tana faacisanii jechuudha asaa koo bakka kana keessa ciifna as faacisan kun oromoo bitan illee ayee battaaniyaan qabnu jireenya akkasitti jiraanna waan nyaannu qabnu waan uffannu qabnu kinoo kana keessa jirra jechuudha kunooti as keessa kana jiraatu jiranii jechuudha jireenyaafuu jireenyumaaf jireenya biyyatti bareedaa dhisaniiti dhuftan ni dalagannee tuma kana maataanaa ittanii jechuudha eewa sanbooda asirra akkana seene waan ta'eef eegana miidhaan kunfaan isirra dhufuu dandeenya duba amma jireenya kana keessatti ati miidhamu keetiin waan mee oromoo biyyeertuuf dhaamsa maalii qabdaaf oromoo biyya jirtu yoo rabbi si jaallate yoo rabbi si jaallate biyya keessa dhiiftanii deemna nu abaaramneeti biyyaa baane isin abaaramtanii biyyaa baatanii akka keenya kan hin dalagalinaadha dhaamsa gabaabaadha bishaan biyya keenya dhuddanii yoo jiraatan sinii wayyaa qabeenya biyya ormaarraa eewa taakanaati kunooti namni biyya tana keessatti jechuudha oromoon teenyaas beekee waliin galchu akkanatti ni jiran walloo jimmaa maalmaa jaanii sabaa wal qoodanii akkanatti miidhaa fa'aa irra geessu jiran jechuudha ka amma dalagaallee akkuma ol beekan ni wanna kan saniifuu waliigalteen qabdu ta'e jechuudha oromoon teenya eewa kanarratti amma hundinuu warri biyya jirtanii jechuudha jireenya bareedaa miti jireenya biyya arabaa kun namuutu waan gizee jiraatu ni jira lubbuun jechuun maal isiniif bakka nageedhaan malee jireenya bareedaa miti jechuun wanni keessa jiraachuu jiru. Jireenya bareedaa miti. Eewa jireenyi fokkotaadha bakka. Jireenya saree gadi taanee jiraataa jirra. Biyya tana keessatti. Obboleessi keessan akka barbaadan yaala sin geessee waan barbaadan nyaatanii iddoo barbaadan ciisanii jiraatanii yaa obboleeyyan kee yoo rabbi sin jaallate biyya keessaan bahinaan jedhan. Honooti taakkanaati jechuun warri biyya tana keessa biyya arabaa tana keessa jirtanis warri jireenyi tolees numa jirtanii taakkanaati kunooti oromoon taanillee akkana shaarra galtee bakka mana galtuu fi bakka galtuu dhabdeetu nyaataa dhugaatii dhabdee akkana shaarra galu jirte jechuudha. Taakkanaati warri akkas jireenyi tolee silaa agartee waa qabdan san kootaati riimaas biratti warri hanqa agartee waan qabdaniin bira dhaabbadhaa ijoollee tanaa gargaaraa isin jenna akkam jettanoo akkasee waan qabdee nu gargaaraadha oromoon oromuma adda waliin qoonnu tanaafu bakka waan qabnu yoo kurzii takka qabaanne bakka sadii bakka afuritti qoodannee wajjin haa nyaannu jedhan akkanaati kunootis bakkattoon sanaadhaa haddaa keessa maxaa mariimaas guddaa namni beekini achi bakka oomishni san jiraatan jechuudha isaan achi lafa shararra galanii taakkasiitii waan qabdan yoo walli rabbitti beekuu fidaatii kunootii akkanuma agartan kana oromoo teenya tana bira dhaabbadhaa isin jenna كم يتنو آسمان سانتا غراف السلام عليكم جانكا ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أيوة تاكنا تيجو خلاص جبابا